Hi guys, akkam nagaa jirtu nageenyii fi araarri waaqayyoo bakka jirtanitti hunda keessaniifuu haa baay'atu isin jecha. Please adaraa waaqaa, adaraa rabbii, adaraa qaroo keessanii harki keessan fayyaa argatu. Namni viidiyoo kana argite biran kutiin biran darbiin share copy linkii akkasumas repostii gochuudhaani qaama ilaallatu biraa fi warroota fooloo gurguddoo qaban biraa fi akkasumallee makataba bira akka nu ga'u akka nuuf gootanii waaqaan sin qabe namni viidiyoo kana argitan biran kutiina obboleettii keenya kana du'a jalaa nu baraaraan sinin jedha. Obboleettiin keenya suura ishee argitan kuni Saamaayituu Rattaa jedhamti, dhalattuu Shawaa Kabaati. Bakka dhalata ishee hundumaayyuu suura ishee irraa argachuu dandeessu sinin jechuun barbaada. Obboleettiin keenya kuni akkuma nama kamiyyuu hojjedheen of jijjiira maatii kiyya jijjiira jettee waggaa tokkoon dura Saawudii Arabiyaatti imalte jechuudha. Obboleettiin keenya kuni waggaa tokko guutuu balleessaa ishee malee bakki isheen hojjettu jaartii dullattii dadhabduu bira hojjetti. Innaa jechuudha jaartiin ijoollee kana immoo hundumtuu heerumanii kan irraa ba'anidha jechuudha. Jaartiin kunis dhukkubsattuudha. Jaartiin kuni bakka isheen ciistutti bakka isheen teessutti mucayyoo kanatti billaa isheen illee itti darbatti waanuma argite fuutee itti darbattee mucayyoo kana reebdi. Ijoolleen isheetii immoo mana isaaniitti nyaata qopheessanii yeroo haadha isaaniitiif fidanii ijoolleen kunis obboleettii keenya kana reebicha hamma kana hin jedhamne 2 ta'anii 3 ta'anii halkanii guyyaa isaatitti nyaata fidanii dhufanii fi fidanii haadha isaaniitii dhufanitti obboleettii keenya kana badii ishee malee reebu jechuudha ganamaaf galgala. Kanarraa nyaatan qabdu bilbila maatii isheetti akka garaa isheetti haasa'uu hin dandeessu. Yeroo bilbila haasoftu eenyu wajjin haasofta jedhanii bilbila ishee xaallafanii waan jiraniif amma immoo obboleettiin keenya kuni haalli isheen keessa jirtu kuni humna ishee ol gaafa ta'uudha. Yoon du'es yoon jiraadhes jetteetu lookeeshinii ishee kana obboleettii isheetti ergattee jechuudha. Obboleettiin ishee immoo biyyuma hambaa keessa jirti ishiinis jechuudha. Yoon du'es yoon jiraadhes jetteetu obboleettii ishee kanaa fi lookeeshinii bakka jirtu ergitiifi jechuudha. Gaafa lookeeshinii ergituu fi mucayyoon kuni akka eenyu wajjin akka isheen haasoftuu fi maal akka isheen gootu baruuf jedhaniitu immoo jarri immoo bilbila mucayyoo kana bilbila isaanii irratti xaallafanii jiru jechuudha. Inna obboleettiin keenya kuni yoon jiraadhes yoon du'es yaa haadhoo koo bakka kanaan jira jettee obboleettii isheetti machuuf jettee gaafa ishee lookeeshinii ishee obboleettii ishee erguuf jettutti eenyuuf lookeeshinii kana ergaa jirta eenyutu akkas godhe maaf akkana goote jedhaniitu mucayyoo kana jechuudha reebanii du'aa fi jira hanqisanii jiru jechuudha. Mucayyoon kuni guyyaa 4 guuttee algaarra ciisti, midhaan hin nyaattu, midhaan argachaa hin jirtu. Bishaan illee dandeessee hin liqeemsitu jechuudha. Midhaan durmattuun kennamuu fi birriinis kaffalamaa fi hin jiru jechuudha. Birrii waggaa tokkos kaffalamaa fi hin jiru. Birrii waggaa tokkos hin kennamnee fi amma immoo ajjeesuuf jedhaniitu mucayyoo eengaddaa morma hudhaniitu mucayyoon kun amma dubbachuus hin dandeessu. Bishaan unkaan midhaan miti bishaan illee gad dabarsuu hin dandeessu jechuudha. Morma isheetti shaashii hidhaniitu 2 ta'anii achitti reebanii du'aaf jira hanqisanii jiru jechuudha. Kanaafiyyuu obboleettii keenya kana bilbiltanii ishee argachuu hin dandeessan. Bilbila irraa fuudhanii jiru. An kanamma bilbilan sin amma sinii baxxansu kuni bilbila warra isheen bira hojjettudha. Kanaafiyyuu qaamni ilaallatu jara kanarratti bilbileetu mucayyoo kana akka nuuf baasanii fi bilbila kana sinii maxxansaa namni sinii danda'ame qaama seeraa biraan nu gaatii obboleettii keenya kana du'a jalaa nuuf baraaraa isin jechuun barbaada. Ammas taanaan namni viidiyoo kana argite iji kee qaruuhaa iji kee fayyaa argatu share copy linkii nu godhaati obboleettii keenya bira nu dhaabadha. Turtii gaarii qabadha galatoomaa isiniin jedha. Aannan nama nyaatti ka jireenyi biyya ormaa wanta isheen nu goone hin qabdu. Obboleettiin keenya suuraa irratti agartan obboleettiin keenya sagalee taateeftuuni mucayyoon kuni Saawudii Arabiyaa jirti. Erga deemtee reefu waggaa tokko kana keessatti immoo siqaay baay'ee agarte damuusa waggaa tokkoon kenneef. Mucayyoon kuni jaartii bira hojjetti. Jaartiin tun immoo albeedhaan itti fiiddi sin ajjeesa ittiin jechuudha. Ijoolleen kanaan duuba hin ta'u mucayyoo kana. Maaloo mucayyoo kana namni baasuu dandeecha Saawudii Arabiyaa keessa. Adaraa keessan mucayyoo kana sagalee ta'aa hundi keessan nu du'a jalaa baraara gaafa duune walii boorra gaafuma jirru waliin mirmachuu wayyaa adaraa keessanii ijoolleen keessattuu Saawudii Arabiyaa jirtan. Bakkuma feetillee jiraatu sagalee walii ta'a adaraa keessan jechuudha. Mucayyoo tana ajjeesuu feetu. Mucayyoon tun amma hin nyaattu hin dhuddu tumanii jiran. Jaartiin bira teechuu immoo albee dharree baarti sin ajjeesa itteeni. Hedduu nama gaddisiisa. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa
bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Ani obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Galata waaqayyoo isinis akka nagaa taatan immoo abdii guutuun qaba isin jecha. Egaa hordoftoota kee warroon chaanal kiyyaaf immoo haarawaa taatan saskiraayib gochuudhaan maamila keenya ta'aa. Egaa akka obboloota koo wanti guyyaa guyyaadhaan sa'aatiidhaan nagaa deemnu wanti biyya ormaa keessatti ijoolleen teenya ta'aa jirtu waan hedduu si gaddisiisa jechuudha. Maaliif hin nyaannatti biyya ormaa keessatti nyaatamaa, hin nyaannatti ijoolleen teenya nyaatamaa, hin nyaannatti ijoolleen teenya lubbuu ofii dhabaa jiru. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Akkuma duraanillee ijoollee hedduuf sagalee ta'etu garuu ijoollee irratti hojjedhe hundumaasiyyuu kan baanis hin jiru, kan hin baanes hin jiru hagammaa jechuudha. Kan immoo du'anii reeffi isaanii hagammaan argamne hedduutu jira. Dhugaa obboloota koo nama baay'ee nama gaddisiisa. Osoo ana ta'e odoo si ta'e maal taata bakka kana bootee jechuudha. Maaliif ijoolleen kun kan dhufaniyyuu reef kan dhufanii osoo hojjetaniyyuu quufan dararaan hedduu isaan irra ga'e jechuudha. Maaliif of jijjiirradha malee ijoolleen kun hojjennee of jijjiirradha malee yookiin immoo asitti tumamuu, albeerreebamuu, ajjeefamuu, raasas darbamuu fi miti kan dhufne nuti hojjennee of jijjiiruuf. Kanaaf akkuma miidiyaa qabdan irratti hundi keessanuu sagalee walii ta'a adaraa keessan isin jedha. Waan biraa miti ani Saawudii Arabiyaan kun akka nurraa cufamu bakka. Saawudii Arabiyaan nu gahee jira. Dhugaa isin jedha Saawudii Arabiyaan nu gahee jira. Ijoollee keenya fixuudhaan tokkoffaa ta'ee jira. Maaloo obboloota kun akka nurraa cufamu godhaa dhugaa waaqayyo jechuudha. Innaa obboleettiin keenya kun akkuma anaata akkuma si'iitiin nama jedhateef jijjiiruuf dhufte malee wanta kana irratti raawwatamutti. Kanaaf kan isheen bira teessu jaartidha. Ilmaan jaartii sanii gaafa nyaata fidanii fi dhufanii mucayyoo kanarra taraa dararaa hedduu irraan ga'u hin tumu jechuudha. Kanaaf adaraa keessa hunda keessanuu sagalee ta'aa fi mucayyoo kanaa akka mana sanii baatu jechuudha. Baatee akka mana biraatiyyuu miti biyya isheetitti haagaltu iyyuu bakka. Inni akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya. Maaliif wanta ijoolleen keenya keessa jiran guyyaadhaan waanuma sursi jedhu qofa jechuudha. Ijoollee duraanitii miti. Nuti fakkeenyaaf ana ofii kiyyaayyuu keessa turee jira. Warra keessa ture ijoollee keessa ture guyyaa takka sagalee ta'e hin beeku. Nagarree hin beekus dararaman jechuudha. Isaan amma waan akkasii nuti. Gini amma ijoolleen haarawaa dhufan waggaa 2 kana keessatti ijoollee hedduudha kan dararamaa jiran. Saawudii Arabiyaa keessatti jechuudha. Kanaaf hundi keessa sagalee ta'aatii akka Saawudii Arabiyaan nurraa cufamu. Obboloota keeti kan du'aa jiru. Obboleetti keeti kan du'aa jiru. Lammii keeti kan du'aa jiru. Yoo nuti olii mormannee boroo namni nu mormatu hin jiru. Mootummaa qaba jettee mootummaan hundatti naa mormatan jedheen. Yookiin immoo imbaasiin qaba yookiin biiroon qaba jettee biiroo siin mormatu. Kama argaa jirru ijoollee keenya keessattuu kan akkana doosisee biiroodha waan ta'eef. Kanaaf isin ijoolleen qabamochee mana madaamee hundi keessaniyyuu ijoollee warra akkanaa waan agartan irratti sagalee ta'ati akka Saawudii Arabiyaan nurraa cufamu. Bakka nurraa cufamuu bichaa barbaadan. Akkuma nurraa cufamu barbaanna bakka. Innaa akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya. Hedduu na gaddisiisee obboleettii keenya waaqayyoo harka diinaa keessaa si haa baasu. Isin jedha amma midhaan nyaattu bishaan dhudhu karaan duuba nyaatan qabdu jedhamee jira. Hedduu nama gaddisiisa. Yoggaa adursoona ta'e akkamantaa jedhee hedduu isa gaafan buusu mataan na zoora jechuudha. Dhugaa Rabbi waaqayyoon obsa isiniif haa kennu dhugaa waaqayyo jechuudha. Amma nagaarittis badaattis nama qabu carraa ofiiti. Garuu ta'us kaa carraa ofiiti yoo ta'e dirqama sagalee walii ta'uu qabna jechuudha. Waaqayyo si hojii yaa ta'u obboleettii koo harka diinaa keessaa si haa baasu. Nagaan maatii keetitti fira keetitti kan nagaan baate nagaa si haa galchu. Jireenya birriidhaaf jennee jireenya qarshiidhaaf jennee raawwannee lubbuu teenya gurguraa jirra. Waaqayyoon duukaa ta'u harka isaan irraa qabatu. Nama dadhabsiisa ijoollee waan man dubbadhu wallaalee nu guyyaadhaan guyyaa yoo amma Facebook tokkokkii seente kanuma bakka ijoolluma boochuu agarta. Yoom nu dabartii laata moo akkanumatti hafti gubanne.